ሽርሙጥና ማለት ነው በተለይ ከሰው ቤት የሚጠፉ ልጆች ወደማይሆን ስራ ይገባሉ በቃ ሽርሙጥና ማለት ነው ከ10 ወንድ በላይ ጋር መተኛት አለባት እቺ ልጅ በጣም በ20 ብር በ30 ብር ስለሆነ የምትተኛው እንዲያውም እዚህ ሀገር ያለው ክፍት የስራ ቦታ ሽርሙጥና ብቻ ነው ያልኩኝ ነበር ስለዚህ እነዛ ሴቶች ምናልባት ልክ እንዳልሽው ኑሮ ውድነት ምናምንም ካለ ተገደውም ኑሮ ማስገድዷቸውም ያለው የስራ ክፍት የስራ ቦታ መስሆኑ አንቺ ሰራሹ መንገደኛ አበሻ ነው አበሻ አይደለም የተለያዩ ዜጎች በጣም በቃ በጣም በወረደ ብር ነው ብቻ ያስጠላል ዋጋውንም ንገሪን በዛው ወረደ ማለት ስንት ነው 500 ብር ነው አሉ በእነሱ 500 ከ10 ወንድ ጋመተኛ ሲኖርባቸዋል ቀደም በኋላ ባወራው ይሻለኛል ያልሽናል ዱባይ ምንድነው ያቆየሽውና ያጓጓሽን ብዬ ነው አራ ያጓጓም ምን ገጥሞሽ ነው አዛሉ ሰዎችም ትንሽ እንዳይደብራቸው ብዬ ነው እዛም የሚሰሩት ስማቸው አጣሽ አይ ነው ያው ሰው የሚያውቀዋል አሁን ደግሞ ምን ሶሻል ሚዲያውም ሰፊ ነው ይወራል እኮ ምን ለምሳሌ አንቺ በአካል የገጠመሽን ንገሪን አንደኛ መጀመሪያ ያልኩ ይሄ አበሻነት የሚባለውን ማንነታችንን ኦልሞስት አተናል ያን አይቻል ገባሽ እኔ የማይበት አንግል አለ ኖርማል ይሄ ፈጀቹዳ ግዱ ከና ኔቲን ቶኮ ጀቹዳ namuma gudda niitiin suni ijoolleen jedhamtu jechuudha akkuma haadholiiti kanaafiyyuu kan Dubaayin kana turte ture sammuna kana miidiyaa irraa sifachi oofuutti jira uummanni jechuudha gaafannoo gaafatamtee miidiyaa irratti baatee warri mana madaabitii badanii dalagaa dalaganuu sharmuxummaa dalaguu birrii diidama sababee dalaganuu fi dhiira 10 ol wajjiniin ciisu jettee haasofte jechuudha garuu jireenya keenya waan nu hojjennu nu bichaa fi rabbitu beeka jechuudha warra bakkee dalaganus yoo ta'e minaalbaata yoo wal jaallatanii yookaan immoo jaalallee ta'anii gara fuulduraatti hariiroo wajjin jiraachuu yoo murteessanii raatan wajjiniin jiraachuu danda'u malee eessatti Dubaayin keessatti iddoon itti sharmuxummaa dalaganu iddoo kamitti babal'ate nu waan hin argine isheen waan akkasii hojjetu jettee miidiyaa guddaa irratti baatee kana dubbachuutti jirti nama baay'eetti gaafii ta'ee jira higgiidhaanis nuufaa gaafatamtu jedhee namni baay'een dubbatee jira jechuudha dhuguma akka malee nama gaddisiisa maaliif waan namni itti hin qabne tokko itti qabdan gizee namaan jedhanu akka malee namatti ulfaata jechuudha kanaafiyyuu minaalbaata amma jiraame namni gadi fageessee yaanne jira abbaa manaa kan qabanu jirani jaalallee kan qabanu jirani yoo isin kun ol baatee amma akkas jettu namni bareechee gadi fageessee yaanne jechuudha bakka isin biyya alaa waan dalaynuu fi bakka kan isin dalagaa jirtu kana dalaydee birrii nutti arguutti jirti jedhanii kan yaadanu baay'eetu jira kan gaa'ila qabanullee kan heerumanii jiranullee jaarsa jaraatii wal loluu danda'u jechuudha dubbiin isin dubbatte kun gonkumaa dhara jechuudha maaliif anillee biyya namaa hojjechuutan jira waggaa baay'ees immoo hojjedheera waan ta'eedhaaf kun ganama yookaan hojiin keenya kana yoomumayyee mana keessaa gadi baanee dhaynee sharmuxummaa dalaguudha inaa isin kana dubbatti nama guddaa isaayyuu yoo agartanu kana dubbachuun isiirraa hin eegamu beeku waan akkasiin itti yaadde beeku garuu nama baay'eetti gaafii ta'eera jarri gaafannoo godhaniif suniyyuu akka malee aaranii jiranii higgiiraan nuuf gaafatamtu seera irratti seeraan nuuf gaafatamtu jechuutti jiran jechuudha isheen ohumaa siitii waan duraan godhaa turte kan si himachuu dadhabde kan ofii siitii duraan dalagaa turte dubbachuutti jirti malee kan nama argite
yookaan immoo nama isii wajjiniin isii bira ture nama dalagaa ture sana qabatamaan qaamaan fiddee kunoo isii kana naa wajjin dalaguutti turte yookaan immoo mudannoo akkasiitu isii mudatee isiituyyee gadi ba'inaa himi jettee kan jedhu ragaa qabaachuu qabdi. Akkanumaan gadi baatee miidiyaa irratti maqaa shamarraa hundaa balleessuu hin qabdu. Abzanyaan jette namni irra harki caalaan kana hojjechuutti jirti jechuudha. Beekamtii yoo argachuu jette gara barbaaddeen gara gaarii ta'een beekamtii argachuu dandeessa. Akkasitti maqaa namaa balleessanii beekamtii argachuun gonkumaa hin danda'amu. Gara fuulduraatti rakkoo keessa si gashuu danda'a. Duraan isiin dalagaa meeqa kee waan itti jiraataa turte himii jennaa kan ofii hin himtu garuu warra achi dalaganu jettee dubbatti. Birrii amma ittiin dalagamu yoo ergii beeytee namni irra harki caalaan kana dalaga ergii jettee kan keeoo jedhanii ergii yoo gaafatanii kan ofii hin himtu. Kan shamarraa achi jiranu jechuu malee jechuudha. Kanaafiyyuu namni baay'een abbaa manaa isaatiin walitti bu'uu danda'a. Hiriyaa jaalallee isaatiin illee walitti bu'uu danda'a. Garuu namni gadi fageessee yaade akkasiin akka sheexaanaa nama walitti buusuudhaaf kana gochuutti jirtu hinuma hubata jechuudha. Jalqaba immoo waan ofiisiitii beektuu hojjetaa turte maxanii birriitiin hojjetamullee dubbatte. Akkasuma jettee itti mattee isiin isiitti himte sun yookaan nama akkasitti hiriyeen koo kanatti sii mudate akkasitti natti himte jettee otoo dubbatte dhuguma kan akkas godhanii jettee dubbatte jechuudha. Kun sirriidha jedhee yaadu akka kootti. Warri biyya namaa jirrus akkas jetteen namatti dhaga'ama garuu itti aaruu hin qabnu. Garuu immoo seeraan gaafatamuus barbaachisaadha. Maaliif akkanaan cilee namatti dibuun nama qulqullummaadhaan jirutti cilee dibuun hin ta'u. Sijammaare biyya kana keessatti wanta akkasii hin godhama jedhee yaadu. Warri seera jalaa hin jirreyyuu gara seera jalaa akka isaan oolan godhamuutti jira jechuudha. Gizee kana isiin ganaa gadi baate nama guddataa ta'e nama mataa lama baase yoo kana jettee dubbattu irraallee hin bareedu. Namni illee isirraa dhugaa deedeeqee balu hin jiru. Maaliif jireenya biyya namaa namni kamiyyuu irraa quba qaba waan ta'eef. Amma sooshaal miidiyaan babal'ateera. Miidiyaa irratti wanti nu hojjennu hundi miidiyaa irra jira jechuudha. Kanaafiyyuu jechisee akka malee nama aarsa. Akkasitti hafuu hin qabu namni baay'een irratti ka'uutti jira. Seeraan gaafatamuu qabdi niitiin kun kan jedhan baay'ee warri miidiyaa irratti bebbeekamoo ta'an haasa'uutti jiranii.